daawwannaa guyyoota sadiif United Arab Emirates kan turan ministri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkaataa mirgaa fi faayidaa lammiilee giddu-gala bahaa jiraatan kabachiisuudhaan jijjiirama biyya keessatti eegalame fiixaan baasuun danda'amu irratti lammiilee kanneen waliin mari'achuudhaan aasaa taasisaniitiin jiru. Lammiileen tokkos yaada OBN'if kennaniin jijjiiramni biyyattii keessatti jalqabee odeeffannoo dharaan qindaa'ee miidiyaa hawaasaa deemuun hin gufatu. Jijjiiramichi akka galma ga'u godaansi akkanirraa dhaabatuuf ni tumsina jedhan. Odeeffannoon dharuma biratti beekama malee dhara ta'a malee wanni hundinuu namni tokko Facebook irratti ta'ee social media adda addaati irratti barreessu hundi dhugaa jechuu hin dandeenyu. Dr. Keenya Dr. Abiy Ahmedis dhufanii asitti nu dubbachiisuudhaaf biyya kanatti nu barbaacha dhufuu isaaniitiif hedduu galateeffannaa. Baay'ee baay'eetu nutti dhaga'amee jira. Guyyaa kana arginee isaan arguudhaaf yeroo baay'ee kana abjuu keenya nutti fakkaataa ture isaan argina jennees yaadaa hin turre garuu har'a yeroo asitti arguudhaaf haala kanaan gammachuun mootummaa keenyaa kabajni mootummaan keenya akkanatti qabu lammiileen kun kabaja nuuf godhanii haala gaarii nutti himatanii nus illee akka nam tokkootti nuti hojjettoota biyya namaati kan nuti jiraannu ግን har'a carraa kana argannee asitti argamuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. እኛ እሳቸው የገቡልንን ቃል ሁሉ በተስፋ እንጠብቃለን። ዶክተር አብይን እንወዳቸዋለን። እሳቸው ከተመረጡ በኋላ ያለውን ለውጥ በጣም በደስታ እየጠበቅን ነውና ዋዳ ኢሳን ኑፍ ገላን ሁንዳ አብዲን ይገን ዶክተር አብይን ንጃለን ኤርጋ ኢሳን አጋራን ጎት ድፈን ጅጅረመ ጅሩ አብዲን ይጋጅር ኒዴገራስ ሀማ ገንዳን ወልቆቆዱ ጅራ ገንዳተነ ኢፍኔ ቶኩማን ኡፍኔ ሁምና ኬኛ ጊዶ ኬኛ ማለቀ ኬኛ ጀቤፈኔ akka gara fuuldureetti deemnu abdii guddaa qaba. Ilmaan Oromoo biyya kana jiraatanii tokkummaadhaan osoo gandummaan waliin qoodin akka nutti dhuftanii waliin dalagnu abdii guddaan qaba.